gamme jedhani an baariko way gooftaa moqontaa gamme nageenya nama gaddarbu waan irra goone suuraa na gadin darbina Bilal gadin darbina Bilal gadin darbina nama gaddarbu ufinsa keessa ol gadin darbina bilbila kan jiru shi dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii arsinan dhugaa rabbii bilil gadi buuse bilil kaarbii isaa guutatee sadeemee jechuudha gisee hunda oromoo rakkatee nama hunda bira dhaabbata dhugaa rabbii garuu namni sarbee fudhatu kanarratti fooloo dhibbata akka qaba waan ta'eef irraa dhiisaa haasa yaati bilil natti ergitee bakka beeka deematti gisti fidee dhufe me ati safu muti kaba dero takka si amma tu bitu murremi Bilal haasa Bilal haasa Bilal luti nama boyu di siti boyu ni sagalee taana kana dan beetu barbaanna jallisaa manaa baate sagalee namaa ta'uun gaariidha munir keenya sagalee namaa wala dhaggeeffannoo qaba sagalee namaa taatanii jechuu kiyyaa miti amma ishillee maal jechuu jirtu dhimma kiyyaana turre dubbataa jechuu jirti waan ta'eef as keessatti yoo waa'ee nama tokkoo duuba dubbattanii yookiin itti dabaltanii yookiin irraa hir'istanii nama miitu fakkeenya amma ganni aarii keessa galchitanii jirtu dura nama fidaati wal hubachiisaa kanaaf alaa munir keenya asirratti kan ajandaa barbaadus jira kan dhugaa barbaadus jira arriifadhee saantimaan dawwalee ganat imurraan ammas itti deebise saantiin harkaa dhaabbattenna hammana namni dhugaa sitti dhaga'amu hanga kana deemta garuu kaasdalaa ammoo waa hedduun ni jiraa mireen beeyta munir kanaafin jedhe malee ani sagalee namaa maataa nuti duraan nuti wayi ganni miti bar nuti ganni dhufeerti ganni yoo martaati jenneeti isii wal bira jiraate sanumaaf gaafanne isuma dhugaa yoo numa dubbiin taammaa akka isiin jettu tanaa'u taate tikistituu rakkoo qabaa'u jechuudha ani haqaa nama haqaati barachi nama makoo maaliif waan xixiqqoo badisaniif yoo wantarra dhufte isii dubbatii qaba yoo waan biraa taate dhuftee nuuf haa ibsitu an dhugaa jirtuudha maa obboleetti jettaa ani ganniis Induk tiktoota kennan kennaaf tiktoota haraan galcha indufti garuu rakkoon jira eeqaleedha wanti kodha waan walitti mufachuu hodee na fakkaata sababni immoo silkii badee duuba waan walitti mufachuu maaliif dhufti maaliif nuti nama ajandaa barbaadu nuti walitti tiktookii warra ajandaa barbaadu gaazexeenyaa as gubbaa jira kuma tokko as gubbaa jira dhuftee asirratti boochee lakkii dhimma keenya dirqii dubbanna dhimma isii eega ajandaa asirran dhufte nu mana isii raakisfannee dhufne heera tiktookiiti hai ayyati dhugina kenna isin amma dhufti isin boon barbaadan gaafata isin ni gaafata Ontun jirani akkasi nu hubadhu nuti amma laal asoo sila ganni ni maali tiyyin dhufteen boonye nuti ajandaan godhanu eega boocheefu maal taate jechuun dirqama keenya nuti dirqama nu kennan ay maaliif tiktokii banan munir foloo godhaa dara dhugaa dubbata munir kun dhugaa rabbi sirritti nu baddee ilaale nama dhugaa nuuf jiraadhu munir odoo ishiin dhuftee ba'uu baatte maaliif ajandaa godhan ajandaa jedhanii bar dubbadhu hajanka laal dhageeffadhu ani Facebook tiktokii baay'een fayyadamu gastii malee Facebook ni kiyya Munir Abubakar ja nama dimash biyya Arabaa halkanii guyyaa irraa haasa'u imbaasii liigii biyya Arabaa hunda hojiidha haa ta'u lafattis ankara tiktokiitiin baay'ee wantan jiru live illeen garuu achiin argachuu ni dandeessani rakkina isinii ge'u mirga dubartoota akka addunyaattis akka biyya Arabaattis isinii wajjiniin hojjedha Facebook kiyya Munir Abubakar yoo jettan ni agartanii waggaa 8ffaa kiyya halkanii guyyaan isinii hojjedha hiriira lee nama ijoollee biyya Arabaatiif baradoo keessa bahaa ture halkanii guyyaa namni nan beeyin hin jiru ani ajandaa barbaadeeti miti kun egaa ajandaati ajandaa koo akka tiktokiitti kana achi garuu maaliif nama booyaa jiru nama akkasitti hofolee taphatu gammachuu malee waan biraan haasooyine gisee akkasiin booye Dubaay ijoollee teenya hedduu nyaatti dhugaa jirtu isinii ni affanani moo gaangistara nurraa qabe moo maal taatee
takka nama kanaaf akkasiin nu hubadha akkanatti dhuftanii galatoomii maakii dhiifama akkamitti akkaawuntiin tiktokii namaaf kennamee na himillee asuma mul'achuu jiru gochuu jirta. Garuu ani jecha kan innaa jedhu namoonni 600 dhaganiidha. Dhugaa micoo Dubaayii tafisan. Yoo kanallee mana ganni irratti waan haasa'ame dhaga'uun oolu. Maaf wanni sun lafa kaayame dhugaa micoo sanii rabbi jedhiiti akkuma kaaniif iyyututtis iyyiitii dhugaa micoo sanii gara fedhallee naa taatu nuu baasi. Nutillee boqonnaa argachuu barbaanna waan ta'eef. Kanas qabadhu. Waa'ee qabbanee wanna akkana jaallatee amma ganniin akka malee wal jaalatu gammee fiigissis akkasuma wal jaalatu ganniin irra wal jaalatu isaan ammoo xiqqoodha walitti mufatanii hin araaramu boru jechuudha bilbila makiinaa irra goote mucaan makiinaa kaasee achi deeme waan gannii gootee fakkaata isaanii dhiisita ganniif tigistii koy bilaal maal jiru jira bilaal waa'ee mucattii gaaf durtuu teessan natti fakkaata muniiro gaaf dur keessatti ajjeefamte san. Okay, dhimma san laal arsiidhaan minuutii qabadhu dagaleen keenii deddeebisa. Dhimma san sifanii harkaa qaba yeroo gabaabduutti qishu xumuraa jirra ifa sinii kooti. Sifaanii harkaa jira. Maa ta'uu diddanii isin jecha jira barmanu. Bar sifaanii harkaa qaba dhimma san lafarratti harkaa qabdi sifaan dhufteeti waan irra geesse ifa isinii gooti hordofaa jirra. Xiqqoo obsaadha jechuu kiyya sifaanii deemuu jiraani namni tokko barga mataa ta'e ka deemuun waa'ee amma fakkeenyaaf waan biraa ammaan mataa ta'eetiin deema yoo bilaalis mataa ta'e sifana sadarkaa irra geesse yeroo gabaabduutti dhuftee ifa nu godhi jalaan nafdu dhimma nama tokkootii miti dhimma nama kuma tokkoo jalaan nafdu. Galatoomii si barreessuu fi koomentiin irratti na cufanii jiru galatoomanii. Rabbachino naga Munir ati waan sana dana tarradu tipo sifanii sun dubbii waliin dhooyti akka dubbatuufi. Mani sarratti kan jechuun osoo kan dhimma kana harkaa qabaattee jiraatte namni tokko dhimma kana harkaa qaba jennee nu callisnee sagalee ta'uu dhiisuun hin barbaachisa. Nama lubbuun jiru kun akka xuu jennee ogaa iyyinu waan danda'a yeroo barbaannu. Jatti dhugaa malee sirri maaliif akkana iyyina ni beektaa? Asoo namni duuni akkana iyyuun wanta nufaa ta'u amma namni tokko eega du'eewu asoo lubbuun jiru silaa iyyine aadaa godhanne ani ijoollee Dubaay isin dinqisiifadha isuma dhugaan sininja ijoolleen Dubaay dhimma keessanitti dhuftanii hordoftan nama halkanii guyyaa amma ijoollee biyya arabaatti keessaa namaan dinqisiifadhu yoo jiraate dhimma isaa hordofu ijoollee Dubaay darbe shamarri Dubaay takka qomnaan akka kinnisaatti kaatanii dhuftanii gastiisanii fi taaptaap gootanii koppiiloobii gootanii sagalee keessan dhageessistan milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuu waan biraatti isuma dhugaatii dhiisanii nama addunyaa gubbaarraa nama akka uummata Dubaay dhufee dhimma isaa hordofuun agarra. Bara uummanni biraa asoo nuti dhimma biyya takka asoo haasooyinuuti isaan deemanii warra geemaatiif taaptaap godhan. Ijoolleen Dubaay tan hin qabu tan isiniin dinqisiifadha isuma dhugaan siimaati amma Joordaanjii Bahaarinjii akka nama Dubaay dhimma keessan jabeeffa baga nu gaafattanii akka maafiyaa hedduminaan achi silaanii dhumtanii isinis jajjaboota caasaa wal qabda jettan mirgi keessan dura hin kabajamaa maafiyaa biyya arabaa kana keessatti shamarran keenya haamitu karaa maallaqaatiin haa ta'u karaa lubbuutiin haa ta'u karaa adda addaatiin haa ta'u warri Dubaayitti galetti dhiisaa bakka haa galatooman uummanni nuti garuu hanga qabrii seenutti shamarran biyya arabaa saafuu warra mana madam jiru Munir ganni dawwalii fi dikaamaaroo dhumaa softuu yuuman daaddaa sira keessatti dawwalaa akkasitti na hubadha. Gaafii wayii si gaafachuu barbaada dhiifama. Tuni immoo dimsii akkamitti fidee ati amma yeroo baay'ee dhugaa dubbatu baay'ee shamarran baay'ee gargaarta sanitti baay'ee dasna jetta maashaallah shamarran miskiina gargaaruun bareeda garuu rakkoon jiru takka maali beekta yeroo idduun gargaarta malee bakka jechuun rakkina jaraa sanitti himuu irratti hanqina qabda jechuu barbaadetu waan biraa san proogiraama barsiiftii meebar feesbuukaaniin hojjedhaan jee bar kanaafi feesbuuka kiyya Muniir Abubakar kan qubuma kanan jira hotta
rakkina jiru imbaasii keessaa ta'u waraqaa maallaqa akkaataatti ergatanii akkaawuntii akkamitti banatanii maqaa isaaniitti naqatanii ani haadhaa fi abbaan illee akka maallaqa isaanii irraa nyaatanii barbaadu fedhii isaanii malee. Munir hoggaa shanguuti hoggaa gara Facebook teessoo hordofee gisee tokko rakkatee Munir na baase. Ajan maaloo Munir karaa immoo narra dawwalaa jiru uummata tarakaakaa gatiin homaan taatu haala haarii keessa galte falmattuun bira jirti nama sadii bira jira. Argaa keessa. Mee Munir koo fidii koo dhiifama jennaani. Uummata maakinitti jaalatu. Mama maal balleessine dhiifama jennaan nu. Waan ishiin irra geesse laalla malee. Gammeen kun koflaan dhafe dhaaba. Guutii guufira keemitiitiin guutii guyyaa guutuu mataa na nyaatta amma immoo ganni mi'aani biyya biraan jira uummata biraan jiru na daawusa. Mataa na nyaattani. Gammeen oraa galu ganni gaadha waliin. Silkii gaanni kini seensatti keessatti daqiiqaa muraasan booda. Koi suuraan kun akka ka'u yoo barbaade gammee isuma sagalee isaa dhaga'uu qabna. Suuraan maal ta'e yaada gammachuu ibsachaa jirra bar. Bakka waliigalaa inni jiru barsuusa isaa waliigalaa jira. Gammee isee. Suusee dhiisi gammee walirratti areetiniin hakaa jira shamarran lamaan sarara kan ta'e. Dhugaa rabbii harseelan gammeedhaan akkana itti rabbii ani mul'uca si gada dhugaa rabbiin tukkina gammee balla maal godhaattuuni yoo rakkana Gara dhaggeeffadha namni ganni as jalatti arrabsaa jirtan dhaggeeffadha warri ganni as jalatti arrabsaa jirtan hattoota warra hattoota isin ergeetu arrabsa kan dhugaa jirtuni ganni jechuun namalaan akka keessanitti